Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkamiin nagaa keessanii fayyaa keessanii baga jiraattan isiniin jedha. Hadha waan baay'ee namatti tolu qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Kanaaf aappii barbaanne imo ta'ee WhatsApp ta'ee Facebook ta'ee waan barbaadan aappii ta'e hunda isaa lama yookiin lama ol silkii takka irratti mobaayila takka irratti fayyadamuu dandeettu. Yoo barbaadan 3 akkaawuntii barbaadan akkaawuntii garaagaraatiin godhachuu dandeettu jechuudha. Kanaaf mee haala kamiin akka itti godhattanii fi aappiin kun maal akka ta'e aappii akkamiitiin akka godhachuu dandeettan isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf aappicha kanas liinkii kiyya jala isiniif kaa liinkii kiyya jala argattanii install godhattan jechuudha. Kan mallaqaan install ta'e isin dammoo bilisaan install godhachuu dandeettu jechuudha. Kanaaf mee wajjin ilaalaa jechuudha. Aappiin kun baay'ee tokko namoota baay'eedhaan namoota miliyoona meeqa oliidhaan gara namoota miliyoona 100 meeqa oliitiin install ta'eetiin itti fayyadamaatiin jira jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko isin fayyada jechuudha. Kanaaf silkii 2-3 isin barbaachisu waan silkiin 2-3-4 ol hojjettu silkiin tokko irratti hojjechuu dandeettanii silkii tokko irratti mobaayila tokko irratti deeffachuu dandeettu jechuudha. Kanaaf sirriitti na hordofaa isiniin jedha. Akkasumas dammoo subscribe share like gochuun hin dagatinaa viidiyoon kun isinitti tole jechuudha. Kanaaf nafaana turaa jechuudha. Akkasumas gaafii qabaattanis na gaafadhaa isiniin jedha. Akkasuma dammoo waan isin hin galle yoo jiraate na gaafadhaa. Akkasumas warra chaanala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatinaa. YouTube keessa seentanii Ashim Tube Oro jettanii itti barreessaniitiin jecha subscribe ni tuttu. Achi booda dammoo mallattoo notification ni tuttu jechuudha. Kanaaf all kan jedhu deebisu haala saniin isiniif dhufaa jechuudha. Kanaaf amma gara barumsa keenyaatti seenaa na hordofaa sirriitti na hordofaa isiniin jedha. Akka isin galutti na hordofaa. Hi akkamiin nagaa jirtanii mi fayyaa keessan isiniin jira. Aappii hadha isiniif qabadhee jiraadhe application kenna akkamiin lama godhanna. Aappii barbaanne imo ta'ee Facebook ta'ee WhatsApp ta'ee aappii barbaanne hunda lama yookiin lama ol godhachuu dandeenya screen keenya irratti jechuudha. Akkaawuntii barbaanneen irra banachuu dandeenya jechuudha. Lakkoofsa barbaanneen imo illee jechuudha. Kanaaf aappichi kun isa kana jechuudha. Isa kana jechuudha kun argaa jirtanii miti aappiin kana jechuudha. Isa kana jechuudha. Mee wajjin haa ilaallu. Bifa kanaan isinii banaa jechuudha. Warra dhooftaniitiin jettan haala kanaan isinii bana. Amma application dhanna baasee jira jechuudha. Kuno haala kanaan applicationota na baasee jira jechuudha. Kan barbaade kan lama yookiin lama ol godhachuu ni danda'a jechuudha. Mee fakkeenyaaf FB kana haalaallu mee FB kana haalaalluuti akkamiin lama akka godhannuu fi kalarii illee jijjiirachuu maqaa barbaanne itti deeffachuu jechuudha. Kuno as bira dhuftanii maqaa barbaadan ila kuno kalarii barbaadan jijjiirachuu dandeettan. Mee maqaa jijjiiruu barbaanne as bira jechuudha. Fakkeenyaafan kuno all yad or all yad Oromoo jedheetiin save godhee jira jechuudha. Kuno as biratti argitanii amma as bira dammoo as biratti change color naan jedha. Change colorii kana bira waraftu kuno bifa kanaan akka barbaadanitti akkana godhuu dandeessu jechuudha. Bifa barbaannetti jijjiirachuu dandeenya jechuudha. Mee kalarii diimaa kana irratti adiisu dhuftaniitiin okay jettuuni jechuudha. Okay jettanii erga xumurtaniin booda as bira dhuftanii jechuudha. Kuno as bira dhuftanii bakka san tuttuu jechuudha. Okay jettanii jechuudha as bira. Continue bakka kanatti kuno bifa kanaan isiniif fixaa jechuudha. Haala kanaan hanga 100 isinii lakkaa'a yeroo illee isinirraan gubuu jechuudha.
kun naaf xumuramee jira jechuudha. Achi booda install app bakka itti kanatti jechuudha. Ammas install jettanii jechuudha. Kun haala kanaan installing godhaa jira jechuudha. Bakka naaf jijjiirame xumuramee jira jechuudha. Mee amma ilaaluuti as keessa kun kan duraanii kana ture. Kan ammaa dammoo kunoo maqaadhaan Oliyaad ORJ'tiin kan kaa'e kunoo kana jechuudha. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Appicha kana dammoo linkii kiyya jala isinii kaahaa. Linkii kiyya jala argattu jechuudha. Appii kana linkii kiyya jala isinii kaahaa. Achi jala argattu jechuudha. Sirriitti na hordofaa. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Subscribe yoo gootan wanni hanga dhiisu hundi isiniif dhufaa. Egaa barumsi keenya kan guyyaa har'aa kana fakkaata ture jechuudha. Kanaaf hojiin ilaaleetiin jira. Jaalataniirtanii ni jaalattu jedheetiin abdii qabaa jechuu. Kanaaf akka jaalattan ni beeka. Kanaaf waan baay'ee namatti tolu. Kanaaf yeroo baay'ee wanni isin gaafataatiin turtan aappii eessaa argannaa? Haala kamiin arganna? Aappiin baay'een Play Store irraan argamu. Kanaaf achirraa argachuu dhabuu dandeettan jechuudha. Kanaaf linkii kiyya jala seentaniitiin linkii kiyya viidiyoo jala ni argattu jechuudha. Isa kana akkamitti akka daawunlood gootan viidiyoo isiniif qopheesseetiin isiniif gadhiisa jechuudha. Mala salphaa ta'een mallaqaan kan bitame isin bilisaan install godhattan jechuudha. Originaalii isaa jechuudha. Kanaaf isiniif gadhiisaa kana viidiyoo itti aanu irratti na eegaa isiniin jedha. Kanaaf waan isiniin hin galle waan fedheerraa waan kamirraa yoo haa ta'uutiin gaafii gaafachuu qabdu jechuudha. Gaafii saniif dammoo deebiin nu bira hin jira jechuudha. Deebiin nu bira gaafii kamiifiyyuu deebiin nu bira dhabame hin jiru. Akkasumas gaafii Oromoolee Rabbiin akka deebisu nuuf haa godhu, bilisummaa nu haa kennu, tokkummaa nu haa kennu, nu haa jajjabeessu isiniin jedha. Tokko haa taanu, Rabbii warra hidhaa jiru nu haa baasu, kan dhibames nu haa fayyisu, tokko nu haa godhu, irra nu haa aansu. Kanaaf injifannoon keenya ta'a, ni bilisoomna yeroodhaaf malee. Kanaaf bakka jirtan kamitti Oromoo wal jajjabeessuu qabdu, jajjabaachuu qabdudha. Asumaan dhaamsa isiniif dhaama. Kanaaf sirriitti tokko ta'uu qabna, afaan tokko ta'uu qabna. Wanni nu barbaachisu tokkoffaan walii galtee nu barbaachisa. Kanaaf walii gallee afaan tokkoon ka'uu qabna. Kanaaf mootummaa gabroomsaa kana ni buqqisnaa, inshallah buqqisuu qabna. Kanaaf akkasitti jajjabaadhaa, isin hordofaa, waa hundayyuu isin faana jirra. Kanaaf falmiin itti fufa isiniin jedha. Kanaaf barumsi keenya kana fakkaata ture. Nagaara naaf tura. Horaa bulaa Oromooti gaggaalee. Be the fam, that's what they call me. I promise that you'll never be